Dhimmi barnootaa kun dhimma nama hundaati. Ilmaan nama hundaatiin jalqabamee osoo inni ittiin xumuramin irra dhaabbatee jigaa ture jechuudha. Kan ammoo bifa kanaan suphamee ijaaramee diizaayinii dalagamee hojii konistirakshinii godinaatiin mirkanaa'ee har'aan kan xumuramee tajaajila kan ittiin namaa hojii ta'uu isaati. Keessattuu baroota kana keessatti baroota darban keessatti hojii barnootaa kana irratti harqalleeyyii gargaaruu daftaraa qalama sassaabuu akkasuma qaamni gargaraa kabajamoo Aadde Saamii Abdallaatiillee hojii barnootaa kana mana barnootaa kana deeggaruudhaaf bikkaan itti baradhe takka ammoo magaalaatti deeggaruu qaba kan jedhu bilaakboordii firii 20 ol deeggarsa mana barnootaatiif goote bilaakboordii isinneen itti baratamaa kan jiru ta'uusaati. Kun ammoo cimeetti qaba barnoota irratti hojjechuun dhaloota irratti hojjechuu waan ta'eef ammallee dhimmamtoonni qaamoleen garaagaraa biyya keessaa biyya alaa jettan mana barnootaa keenya hawwataa ta'uuf qulqullina barnootaatiif haala mijaawaa akka qabaatu gochuudhaaf deeggarsa barbaachisu keessattuu barattoonni diijitaal laayibirariidhaan addunyaan ammaa teekinooloojii waan ta'eef karaa sadiitti qicaniif diijitaal laayibirarii koompitara garaagaraa deeggarsa akka gogotan asumaanii dhaamsa gochuuf dhimmi barnootaa kun dhimma nama hundaati. Ilmaan nama hundaatiin jalqabamee osoo inni ittiin xumuramin karaa dhaabbatee jigaa ture jechuudha. Kan ammoo bifa kanaan suphamee ijaaramee diizaayinii dalagamee hojii konistirakshinii godinaatiin mirkanaa'ee har'aan kan xumuramee tajaajila kan ittiin namaa hojii ta'uu isaati. Keessattuu baroota kana keessatti baroota darban keessatti hojii barnootaa kana irratti harqalleeyyii gargaaruu daftaraa qalama sassaabuu akkasuma qaamni gargaraa kabajamoo Aadde Saamii Abdallaatiillee hojii barnootaa kana mana barnootaa kana deeggaruudhaaf bikkaan itti baradhe takka ammoo magaalaatti deeggaruu qaba kan jedhu bilaakboordii firii 20 ol deeggarsa mana barnootaatiif goote bilaakboordii isinneen itti baratamaa kan jiru ta'uusaati. Kun ammoo cimeetti qaba barnoota irratti hojjechuun dhaloota irratti hojjechuu waan ta'eef ammallee dhimmamtoonni qaamoleen garaagaraa biyya keessaa biyya alaa jettan mana barnootaa keenya hawwataa ta'uuf qulqullina barnootaatiif haala mijaawaa akka qabaatu gochuudhaaf deeggarsa barbaachisu keessattuu barattoonni diijitaal laayibirariidhaan addunyaan ammaa teekinooloojii waan ta'eef karaa sadiitti qicaniif diijitaal laayibirarii koompitara garaagaraa deeggarsa akka gogotan asumaanii dhaamsa gochuuf